Hammadu siree jala naallixii erga jedhe achi booda immoo jaalala kee siree jalatti naaf ibsi jechuu barbaade. Ashama akkam jirtu hordoftoota OGMS Media. Ka isheen jetti. Kun bashannana OGMS ti. Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin qaqqabu jecha kun bashannana OGMS ti. Bashannanni OGMS keenya namoota guyyaa fi yeroon walitti nuuf deefana gaaffilee garagaraa gaafachuudhaan turtii kan taasisnu ta'a. Isin hanga xumura sagantaa keenyatti nu daawwachaa nu waliin bu'aan affeerraa keenya. Qophii kana qopheessuudhaan isin waliin kan turu ani Boontuu Dastaati. Aye, eeyyamaa ta'u keef guddaa galatoomi maqaa keenya jedhu. Maqaan kee Muhammad Hassan jedhama. Fiila Margaanaan jedhan. Ramadaan Abuunaan jedhama. Muhammad Kadir Tolaa jedhama. Ullee nama Fatoo jedhama. Roozaa jedhama. Mokonnin Girmaa jedhama. Mustafa Sultaan jedhama. Bilaal Isaan jedhama. Aye, Muhammad gaaffii ani jalqabarra si gaafadhu daa'ima taatee yeroo ijoollummaa keetti maal hattee beekta? Animo. Ateenan beeka. Qamadii hatee beeka. Aanan ate. Birri. Jaata fa'a. Aram biiku. Ara. Waan akkanaan qabnu nyaadha waan akkanaan jiru. Injira jedhoo qala. Ara isin sobne maali isin sobne qabu. Sobuun haraama waan ta'eef hin sobu'an. Yeroo san maal akka ta'e beektaa? Isaan qodaa ol suuqanii nu biraa bayanii obboleettii koo kan hangafa olii. Innaa achumaan obboleettii koo kan hangafaatiin aanan fuunee aanna jennaan hin didde. Achumaan aanan hin dhaqqabu barcumaa kaa'adhee eeguu hin fuudha jedhutti barcumaan yaalaa garagalee aanan illee mataa irra na jige jechaadha. Naan lolaa turan dhagana tumuu gaane reebamaa ture kan na mudate. Ijoolleen ganna keessatti kuwaasii bitatanii bakka guyyaa kamisaatti bitanii galanii faazariin koo birrii 10 keessaa qaba. Ani birrii hin qabu ture bakka dhaynaanin hin seentu naan jedhan. Dhaqee birrii 10 keessa isaa keessaa fuudhee dhaqee kaffalee seene galee na gaafannaan immoo na waakkadhe. Ergasii fidiin fiddaa jedhee na tume waakkadhe. Yoosaan duraasan wariin eegaa ture warii san goosan immoo midhaan nyaachisee achi deebi'ee warii margandaan dheechisee jira wanni biraati. Daa'ima taateeti maal hattee beekta? Daa'ima taatee immoo abboo waan takka dhaan garuu ani yoo abboo walla kennaan killee wayii fuudhin daaraa. Ay faazarii osoo dheesseetu qicaa jiru. Faazariin mana seenee gaddeebu aanaa fudhataa jiru natti deebi'e. Dafee tan badheetti dafee midhaan irratti dafuu jecha. Osoo hataa jiru qabame. Maal godhaa jirtu jennaan nama kadhattuudhaan kennaa jira jedheetan midhaan irratti naquttan badheetti dafee. Wallaahi miti maatii majalaayi yommuu mana seenee waa fuudhuudhaaf karoorfadhe maatiinis yeroo masaan dhufuu jira. Aanan seeneetuma aanan ani ofirraa yeroo silaan dhugu dafanii sagalee dhageennan dafeetuman dhugadhe kana mara of balleessen. Deebisee of balleesse yommuu gadi ba'u maatimatti gabba'ee osoo nan gaafatiin ragaa sumarraa na beekan jechuudha. Yoo isaan deebi'an aanan keessaa dhuyne dhadhaallee fuunee haala gayyaanee anaaf obboleettiin koo sirriitti gaddifannee haala teteen jechuudha yeroo isaan deebi'anitti. Achi deebi'anii maal hojjettanii jennaan bishaan dhiqannee ala tataa'arra hin jenne. Jenneen jechaadha. Lamoo seenanii yoo akkana gara na laalanii jedhan isaan yommuu sanuu beekan ka akka nu dhadhaanne achi nu dachaasaniit waan nu kennanii nu nyaachisanii nu baasanii walii hidhanii nu tuman jechuudha. Gaaffii itti aanuti haati manaa obboleessa kee siif maal keeti? Anaaf haati manaa obboleessa kooti. Obboleettii kooti ka? Obboleettii kooti. Obboleettii tiyya. Adada. Anaaf haadha kiyya. Anaaf jaartii obboleessa kiyyaa taate malee wanna biraa hin qabu. Haadha manaa obboleessa kiyyaa naaf taati. Hanganni yoo akka inni umriidhaan dheerate yoo inni ammoo umriidhaan na dura du'e garuu jaartii naaf ta'uu dandeesse.
Gaaffii itti aanutiin sirba sii banaa sirba kana si dhageeffachise hiikaa walaloo sana himtaa jechuudha. Sirri dhageeffadhu. Amatan nungona barbaachisa. Maaloo yaa fungee kiyyaa mee dawwaa kan keessa na naaqici jedhe xumura irratti maal jechuu barbaade? Kana jechuun ani jaalala keetiin qabameera. Dawaa biraan qabu jaalala kee yoonaa kan itti malee fayyu waan ta'eef jaalala kee naaf qoodi jechuudha. Inna waa'ee ma jaalalaatti kaa walaloo. Jaalala kaa. Jaalala keessan naaf qoodii jaalala waliin dhadhamannaa jechuusaati. Dawaan isiin qicuu fakkeenyaa fi wanti siisaa qicuu haala fi amalaan isaa wajji jiraachuudha. Mee jaalala keessan naaf qoodii. Jaalaluma hidhee yaada garuu. Maaltu jira wanti biraa? Dawaan jaalaluma bira kanumaaf ani. Isimu jaalala ka. Jaalala makaa jaalala akkamitti jira ree? Sirriitti na jaalladha. Maal jechuun jechisaa sun jaalalaaf jechuusaa ni fakkaate garuu waan akka beeku. Maraan beeku. Jechuun isaa hammadhu siree jala naan lixi erga jedhe achi booda immoo jaalala kee siree jalatti naaf ibsi jechuu barbaadati na fakkaatan. Hayyee galatoomi ulfaadhu. Galatoomaa isinillee. Hayyee galatoomi ulfaadhu. Galatoomaa ulfaadha isinillee. Hayyee galatoomi ulfaadhu. Ayyee galatoomaa isinillee galatoomaa isinillee. Hayyee galatoomi ulfaadhu. Ayyee ulfaadha. Galatoomi ulfaadhu. Hayyee galatoomaa isinis. Hayyee galatoomi ulfaadhu. Naayyansi galatoomaa ulfaadha. Galatoomi ulfaadhu. Eeshi galatooma. Hayyee galatoomi ulfaadhu. Baay'ee galatoomaa isinis. Hayyee galatoomi ulfaadhu. Eeshi isinis galatooma baay'ee galatooma. Sagantaa bashannanaa OGMC har'aaf qabanne irraa barachaa itti bohaaraa bashannanaa turtii akkasiin taasisan abdii guddaa qabna. Yeroo biraatti qophii biraatiin deebinee hanga wal arginutti nagaatti nuuf tura. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota OGMC miidiyaa. Kan isheen jettu. Kun bashannana OGMC ti.